Poolisiin federaalaa shakkamtoota seeraan alaa namoota 1,800 daddabarsan lubbuu namoota lama ajjeesanii fi namoota 15 dhabamsiisan akkasumas seeraan ala birrii biiliyoona 2 fi miliyoona 160 ol namoota miidhamanii fi gara daddabarsan irraa argatan namoota 22 to'annaa jala oolchuu beeksise. Akka gabaasa qorannoo poolisiitti shakkamtoonni kunneen daddabarsa dhala namaa garee yakkaa gurmeessuun hooggantootaa fi miseensota garee kanaa ta'uun gochaa yakkaa kanarratti hirmaatan to'ateera. Shakkamtoonni kunneen garee yakkaa gurmeessuun yakka kana raawwachuun daldaltoota namaa daddabarsuun kutaalee biyya keenyaa adda addaatti yakka daldala nama seeraan alaa hundeessuun jireenya fooyya'aa jiraatu jecha abdii sobaa namootatti uumuun karaa Liibiyaa irraan gara Awurooppaatti namoota ergaa turan jedha. Shakkamtoonni kunneen hojjettoota gara daangaa Sudaan geessuuf haala mijeessuun namoota seeraan alaa biyya keessaa baasuu isaaniin poolisiin beeksiseera. Namoota daangaa Itoophiyaa keessaa erga baasanii booda mana kuusaa keessatti kuusaniin Liibiyaatti walitti qabuun ugguraa turan jedha. Erga ugguranii booda maallaqa gaafatu. Maatii miidhamtootaa dafanii maallaqa kaffaluu yeroo dadhaban reebichaa fi dararaa gara jabinaa isaan irratti raawwatanii achis viidiyoo dararaa kana mataa isaaniin ergaa turaniiru. Shakkamtoonni kunneen qabeenya dhaabbataa fi socho'aa biyya keessaa fi biyya alaa kuufachuu isaa kan mirkaneessa yoo ta'u, maqaa isaaniitiin manaa fi konkolaataa akkasumas herreega baankii isaanii keessa tokkoon isaanii birrii miliyoona 71 ol akka qaban poolisiin ifa godheera. Kun giddoo baayogiraafiidha.